Nama dhiqaa gidaara jala ollaan kiyyana beekanii. Egaa daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa qabdanii guyyaa irraantanaa sagantaa adda ta'e kan namummaa wajjin wal qabatu qabadhee dhufeetiin jira. Ammaduma sagantaa Baaroo Miidiyaa subscribe gootanii hammaduma sagantaa nu faana akka turtan. Haati teenya bifa kanaan boochee dubbattu leeyaadha. Daakiyya kana isaa baatii sadii anaa fi abbaan irraa du'e. Mucaa kiyya kana isaa baatii sadiitiin deemanii muxabbaqaa fi huccuu namaa dhiqaa gidaara jala ollaan kiyyana beekanii. Akkasittiin guddisee ija duraa dhabuun dandayu. Yoon bikka takka deeme naa wajji deema. Yoon ciise na cinaa ciisa. Mucaan kun guyyaa takka na biraa gabbahee hin beeku. Mucaan kiyyaalan beeku naa wajji dalagee galuu malee. Na cinaa taa'ee naa garagalcha. Namoonni beekanii ni argan. Akkasittiin guddise. Har'a hogguu umrii ama 16 ta'e. Wallee haati tiyyatuun akkana gubattii je'ee waa sossobanii na jalaa fuudhanu. Achi dhaqee hogguu maatii Aliiviyaa qabame. Magaazina keessaan jira beelaan deeguu je'e. Lubbuun hogguu sanarraa baate. Eega hogguu sanii nyaata nyaanne. Guyyaa beeka nyaata nyaanne. Guyyaa 7 deema. Nyaata nyaanne. Bishaan hin duune. Akkanatti hin jira. Hirriiban qabu. Rafeen beeku. Takkaan rafne. Hirriiban qabu. Mucaan kiyya takka ala mulle. Ala baheen beeku. Daqiiqaa takka yoo ala bahee maammee jeetii barbaada. Ceehannaa dhufa. Inni ciisu malee hin ciisu. Inni yoo mana hin jiraanne hin ciisu. Guyyaa takka rafne. Yaa ilmaan koo. Du'eetiin jiraama. Akkamiin taamee naa dirmadhaa rabbi hojii. Naa dirmadhaa. Mucaa kana baatii 8 abbaan isaa irraa du'e. Akkasittiin guddisee muxabbaqaa fi sambuusaan narraa nafu baagiyaan narraa nafu waan hin dalan hin qabu. Mucaan bareedaan kun na cinaa taa'ee naa garagalcha. Kan qaanfanne naa garagalchee naa wajji gurgura. Naa wajji gurguree naa wajji gala. Akka saahiboota isaa gammadee hin deddeemu. Na jalaan bahu. Halkanii guyyaa mucaan kiyya na jalaan bahu. Har'a waan na jalaa baasee wallaalee. Naa dirmadhaa. Egaa daawwattoota keenya haati tun akka malee garaa nama nyaatti. Akkuma gartanitti laaffattee humna fixattee waan jettee dubbattu hedduu malee garaa nama nyaata. Namni namummaa qabu viidiyoo kana laaltanii sheeris gootanii Baaroo Miidiyaa akka duboo gartee miidiyaan kun yeroo baay'ee hawaasa isaatiif sagalee ta'u jajjabeessuun isinirratti dirqama. Mee ammaas haati tun haala ilmi isii keessa jiru afaanuma isiitirraa irra deebinee dhageeffanna. Nyaata nyaanne. Bishaan hin duune. Akkanatti hin jira. Hirriiban qabu. Yuutubaroonni magaalaa Direedawaa akkasumattis warroonni aartiidhaan beekaman namoonni baay'een Sheemansur akkasumattis nama Iskandar maal jedhan laata waa'ee haadha tanaa yeroo qaamaan achitti arga. Mucaa xiqqaadha. Mucaa xiqqaa gana dhaabbatee illee dhaabbinan guutiin kan nuti ijoollummaa isaatirraa beeknu kan haadha gargaaru mucaa amala gaarii qabu ganda keessatti illee akka tasaagaa waan rabbiin jee malee taatu biyyarraa bee haala sukannee isaa keessatti argama. Uleellee nama danda'u miti mucaani. So maallaqa guddaa gaafatame kana nama hedduudha gahaa kana dirmatee haadha jajjabeessaa jiru haatiinis abadan an mucaan kiyyaan gaan ijaan harkuu manatti hin galuu waraabessiin nyaachuu qabaa jechuudhaan kun ala baatee alatti argamti. Please warri keessaa fi alatti argamtan hundinuu namni ilmoo daltanii ilmoo qabdan kan obboleessa qabdan kan ollaa fi alii qabdan hundi keessanuu please hanga dandeessanummaa teenya tana cinaa dhaabbachuudhaan mucaan kun akka gameessii deebi'u akka godhu. Sheemansur dhugaa waan itti dhagaamee bifa kanaan boo'ee dubbatetu.
Haati tun gargaaramuu qabdu jechuudhaan imimmaan ija isaa lamaan irraa dhangalaasee bifa kanaan waa'ee haadha tanaa ibse. Akkana gaan soomana sii kana gaggeessitu nuuf waluun dirqaman irra jiru. Tanaaf warri asittiin duubatti argitan kun cuftinu hiriyoottan isaati. Har'aan tana haati tun sababa isaatti ala buluu jirti. Gurbaan kiyya harka shiftaa otoo jiru mana bulu jetteeti ala bulaa jirti. Ijoolleen tun bineensa irraa eena jaaniiti wajji ala bulaa jiran. Ismiin afaan hin buune bishaan afaan hin seenne yaa buleen kiyya har'aan tana obboleessa keenya kana. Ummata kana harkaa baasuudhaaf wanni nutti ulfaatu hin jiru. Haadhawwan birootirraa adda miti. Haadhawwan birootis amma dura waan akkanaa itti dhufeeti. Isaan san baraarreeti haati cuftinuu nagayaan fayyaadhaan jiraachuu jirti. Du'aa illee namaaf godhaa jirti. Tanaaf har'a ummaan teenya du'aa himii wanni barbaaddu. Ummanni koomantii irratti du'aa gootanis warri hin qabne du'aa godhaa. Warri qabdan ammoo Rabbi harkaa si haa baasu jechuurra shilingii isin kannitaniitu har'a ummata san harkaa baasa. Dhimma jabduudha. Dhimma tana irratti wallaahi hirmaadhaati akhiraa teessaniif mee dalagadhaan isiniin jaa. Daawwattoota keenya Baaroon miidiyaan kan hawaasa isaatiif dhaabbate immoo malee akkuma gartanitti mucaan kun ganda Iskandaritti dhalatee guddate daa'ima waggaa 16 yommuu ta'u Liibiyaatti qabamee bifa kanaan cinqamaa dararamaa jira. Haati tun qoonqoonyaanne torbaan geega qoonqoonyaatiin guddaa nama gaddisiisa. Daawwattoota keenya sagantaan har'aa gabaabumatti tana fakkaatti hamma dhuma sagantaa nu kabajanii nu jaalattanii asitti argamuu keessaniif guddaa nu galatooma. Sagantaa kana warri jaalattan sheer gootanii ajrii sagantaa kana irraa akka qooda fudhatan abdii isinirraa qaba.